Bifa haaraatiin kan hundaa'e abbaan taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee ittisa daldala daandiirraa weerara lafaa fi kabachiisa dambii irratti hojiiwwan garaagaraa hojjechaa turee jira. Abbaan taayitichaa hojimaata caasifama haaraa fi raawwii hojii ji'oota 9 ilaalchisuun ogeessotaa fi hooggantoota kutaalee bulchiinsa magaalotaa Aqaaqii Qaallittii fi Nafaas Silk Laaftoo waliin marii geggeessee jira. Hojii raawwachiisaa olaanoon abbaa taayitichaa Kumalaa Zarihuun Tafarii mariin geggeeffame ogeessonni fi hooggantoonni giddugaleessaa irraa hanga aanaalee jiran caasifama fi hojimaata haaraa irratti hubannoo gahaa akka qabaatan gochuun gara hojiitti akka seenanii fi hojimaata itti gaafatamummaa qabu diriirsuuf kan kaayyeeffatedha jedhanii jiru. የደንብ ጥሰቶችን ለመከላከል cabsa dambiilee ittisuuf rakkoolee hojimaata keessatti mul'atan sirreessuun gara hojiitti seenuu fi wantoota ciccimoo keenya gabbifachuuf karoorfameeti. Hooggantoonni fi hojjettoonni akka wal arganii fi hariiroo isaanii cimsuun bu'aa fooyya'aa galmeessisuuf kan deeggarudha. Ijaarsi hundi itti yaamama isaa akka beekuu fi itti gaafatamummaan akka jiraatus hubannoo kan uumudha. Abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinneetti hojii geggeessaa itti aanaan damee to'annoo darba dambii fi tarkaanfii obbo Dassaalany Fufaa yakkoota damee kanaan raawwataman ittisuuf hojiin garaagaraa akka hojjetame eeruun ogeessota dambii darban 1000 irratti tarkaanfiin fudhatamu ibsanii jiru. 1000 በላይ ኦፊሰሮቻችን እርምጃ ወስደናል። ogeessota dambii cabsan 1000 irratti tarkaanfiin barbaachisaan fudhatameera. Tarkaanfileen kunneen hamma itti gaafatamummaa irraa kaasuutti kan gahanidha. Ilaalcha irrattis hojiiwwan garaagaraa hojjenneerra. Hirmaattonni waltajjichaa gama isaaniin iftoomina hojimaataa fi fayyadamummaa hojjettootaa ilaalchisuun gaaffii fi yaada kaasanii jiru. ለኛ ህገወጥ የጎዳና ንግድ ነው። daldala daandiirraa fi hanna konkolaataa irratti rakkooleen hedduun ni mul'atu. Qooda fudhattoota waliin qindoomanii hojjechuu irrattis rakkootu jira. 2012 ስልጠና ገብተነው bara 2012 leenjii fudhanneen fi meeshaalee tajaajilaa nuuf kennamaniin hamma ammaa hojjetaa jirra. Wantoonni dabalataan nu barbaachisan maaliif nuuf hin guutamne? መሬት ካለ ደንብ መንቀሳቀስ አይችልም። Lafti dambii malee socho'uu hin danda'u. Misoomni magariisaas dambii malee socho'uu hin danda'u. Qooda fudhattoota waliin sanada walii galtee walii mallatteessineerra. Gaarmantii raayyaa ittisa biyyaa waliin walii galtee uumuun sochiin taasifamaa jira. Bara 2015 wanta haaraa fiduuf ni hojjenna. Dhimmichaaf baajanni barbaachisus ramadameera. Hawaasni weerara lafaa fi ijaarsa seeraan alaa keessatti akka hin hirmaanneef hojiin hubannoo uumuu itti fufuu akka qabuu fi qaamolee dambii darban irratti tarkaanfiin akka fudhatamuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu eeramee jira. ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። Of eeggannoon barbaachisan taasifamuu qaba. Ijaarsa seeraan alaa, weerara lafaa, daldala daandiirraa fi cabsaalee seeraa kanneen biroo ilaalchisuun hojiiwwan gaggaariin raawwataman akkuma jiranitti ta'ee sadarkaa barbaadamuun miti yaada jedhuun qaba. Tarkaanfiiwwan fudhannu garaagartee tokko malee fudhatamuu qabu. Abbaan taayitichaa caaseffama fi hojimaata haaraa waliin wal qabatee waltajjii hubannoo uumuu kutaalee bulchiinsa magaalaa hunda keessatti kennuu kan itti fufu ta'uu fi hawaasni damicha keessatti sochiiwwan alseerummaa yoo argu karaa sarara bilbilaa bilisaa 9995 irratti bilbiluun beeksisuu akka danda'us ibsamee jira.